Akkuma argitanii mana nama hundumaa gaddi jira. Mana nama hundumaa yaaddoon jira. Mana nama hundumaa boo'ichi jira. Imimmaan kan dhangalaasu baay'eedha. Xiqqaan hin bo'a, guddaan hin bo'a. Biyya lafaa kanarratti lubbuun gatii dhabeera. Duuti rakaseera. Eenyutu bo'aan jiru? Eenyutu gaddaan jiru? Mana nama hundumaa dhiphinatu jira. Yaaddootu jira. Bor maaltu narra gaha jedha namni. Har'ayyuu boqonnaan qabu. Imimmaan nama hundumaatu dhangala'aa jira. Bara har'aa guyyaa har'aa keessa jiru kana dabalate karaa adda addaan kuni biyya hundumaati. Biyya keenya keessaa akkuma beektan wantoonni argaa jirru, wantoonni mul'ataa jiran waan bal'aa uummanni bal'aan beeku ta'ii waan keessa jiraannudha. Waan argaa jirrudha. Lubbuun namaa bakka hundumaatti rakasa taate jirti. Kuni baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee namatti dhagahama. Eeyyee haa ta'u wantoota baay'eetu ta'aa jira. Garuu isa kan hundumaa duuba maaltu jira isa jedhu ilaaluun baay'ee barbaachisaa. Taa'iin biyya lafaa kanatti ta'aa jiru kuni biyya hundumaa kan hammatedha. Biyya keenya dabalate Afrikaas haa ta'u, Awurooppaa, Eeshiyaa, Ameerikaa haa ta'u, wanti hundumtuu sadarkaa addunyaatti har'aa wal fakkaataa ta'aa jira. Biyyi siyaasa gaarii qabdi jennu wal ajjeesaa jirti. Biyyi dinagdee gaarii qabdi jennu wal ajjeesaa jirti. Akkuma kana warri immoo sadarkaa guddinaatiin isaa ta'u wantoota garagaraatiin duubarra jira jennu hundumtuu dhiiga dhangalaasaa lubbuu baasaa jira. Mana nama hundumaatti yaaddootu nam'aa jira, sodaatu nam'aa jira. Namni bor maal akka ta'u, maalitti akka bari'u hin yaaddaa. Kuni maaliif ta'e? Duuba kana maaltu jira? Ta'iiwwan kun yommuu ta'anii akkaataatti nuti ta'ii kana ilaallu barbaachisaadha. Karaa lamatu jira. Warri kaan wanti ta'aa jiru kuni maal akka ta'e adda baafatanii hin beekan. Maaliifi waa'ee kanaa waan dubbatu wajjiniin waan wal hin beekneef jechaadha. Warri kaan immoo otuma dhaga'anii, otuma beekanii maaliif akka wanti kun ta'u otoo quba qabaatanii dagatanii jiru. Kana sirriitti adda baasne ilaaluun barbaachisaadha. Obboloota koo jalqabaa qabne ani kanan amanu dhugaa kan ta'e ana qofa miti warri sagalee kanaaf iddoon kennine kabaja hin kennine illee mataan keessan kan isin amansiisu dhugaan tokko garuu kan dirqama ta'e kan nuti fudhachuu qabnu jira. Eessa jira dhugaan kuni? Sagalee Waaqayyoo keessa jira. Macaafa qulqulluu keessa jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ta'iin amma keessa jirru kun akka ta'uu fi akka dhufu duraan dursee himeera. Macaafa qulqulluu keenya keessaa Wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 25 irraa akkas jedha. Kunoo ani duraan dursee isinitti himeera jedhe. Gooftaa Yesuustu dubbata kana. Ani duraan dursee isinitti himeera. Maali kan inni duraan dursee nutti hime? Namni tokko duraan dursee odeeffannoo tokko yommuu dhagahu gaafa wanti inni dhagaye suni dhufu gaafa inni qabatamaa ta'u hin yaadda'u, hin sodaatu yookaan immoo haaraa ittiin ta'u yookaan immoo ta'ii sanaaf ni qophaa'a jechaadha. Ni qophaa'a. Kanaaf Yesuus maal jedhee? Ani duraan dursee himeera jedhe. Kunoo ani duraan dursee himeera jedhe. Maal jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos? Bara xumuraatti maaltu ta'uuf akka jiru? Dhaloota gidduutti maaltu ta'uuf akka jiru? Addunyaa keessatti maal ta'uuf akka jiru? Siyaasa keessatti maaltu ta'uuf akka jiru? Lammii keessatti dhaloota gidduutti, qomoo gidduutti maaltu ta'uuf akka jiru? Sadarkaa biyyaatti, sadarkaa addunyaatti maal ta'uuf akka jiru? Seenaa guddaa tokko gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duraan dursee dubbateera. Waggaa 2000 dura. Sagalee Waaqayyoo immoo hin darbu. Dubbii Waaqayyoo immoo hin darbu. Dubbiin kun erga Yesuus dubbii kana dubbatee jalqabee baroota garaagaraa keessatti wal duraa duubaan raawwatamaa ture. Amma immoo hammuma barichi dabalaa deemu wanti dubbatame suni raawwatamuunsaa humna guddaadhaan dabalaa waan deemuu fi amma sadarkaa namni hundumtu itti beekuu fi itti hubaturra ga'eera. Bara durii tarii haalli teeknooloojii akka ammaa bal'aa miti. Odeeffannoon akka ammaa bal'aa miti. Akkuma kana meeshaaleen ammayyaa, meeshaaleen miidiyaa hawaasaa adda addaa ta'an nama hundumaa kan wal qabsiisan akka bara keenya kanaa miti. Amma biyyi lafaa kun sadarkaa mandara tokko ta'urra geesseetti. Mana tokko ta'urra geesseetti. Mana tokko ta'urra geesseetti. Wanti amma iddoo kanatti asaasame iddoo kan biraatti immoo yeroo inni darbee dubbatamu argina. Yeroo inni dhaga'amu argina. Kanaaf addunyaan iddoo tokko taateetti. Kanaan dura baroota adda addaa keessatti dhiigni dhangala'aa ture, lafeen cabaa ture, wantoonni baay'een tureera, lollis wal'aansoonis tureera. Inni bara kanaa garuu addadha.
addadha. Nama hundumaa kan hirmaachisu, addunyaa hundumaa kan hirmaachisu, yuuniversaalii kan ta'e, iddoo hundumaatti kan beekamu, isa hiyyeessa, isa sooressaa, isa siyaasa gaarii qaba jennee nuti amannu, isa tarii ganaa duubatti hafaadha jennee nuti yaadnu, nama hundumaa kan hirmaachisu wanti guddaan tokko ta'aa jira. Kun immoo waan gooftaa Yesuus Kiristoos duraan dursee dubbate akka ta'e sirriitti beekuun barbaachisaadha. Obboloota ko, mee maal jedhe Yesuus? Ani duraan dursee himeera jedhe. Wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 3 irraa jalqabee gooftaa Yesuus gaaf tokko bartoota isaa wajjiniin iddoo gaara ejersaa jedhamu irratti walga'ii gabaabaa taasisee ture. Marii gabaabaa taasisee ture. Marii gabaabaan suni garuu seenaa biyya lafaa kanaa bara sanaa jalqabee hanga bara xumuraatti, hanga bara keenyaa kanaatti, bara keenya irra darbee immoo ganaa gara fuuldura keenyaatti kan ta'uuf jiru wantoota biyya lafaa kanatti mudatan hundumaa kan of keessatti hammatedha. Walga'iin sun walga'ii baay'ee gabaabaadha. Seenaan achi keessa jiru garuu seenaa guddaadha. Maatewos boqonnaa 24 guutummaa isaa dubbisaa. Mee dhaqaa dubbisaa obboloota ko. Waa'ee bara kanaa maal akka inni jedhu, waa'ee dhalootaa, waa'ee du'aa, waa'ee wantoota biyya lafaa kanatti mudataa jiranii kana maal akka inni jedhu dhaqaa dubbisaa. Dhaqaa dubbisaa. Dhaqxanii erga dubbistanii booddee wantoota achi keessatti caafamaniif wanta biyya lafaa kanatti ta'aa jiran isaan kana lamaan yoom wal bira qabdanii ilaaltanii waan amantan qabdu. Jireenya keessan irratti vaaliyuu addii godhu qaba kun. Akkas jedha sagalee Waaqayyoo. Walga'ii kanarratti gaaffii gaafatanii, Yesuusin gaafatanii. Gaaffiin isaanii akkas jedha. Akkuma Yesuus gaara ejersaa gubbaa taa'een bartoonni gara isaa dhufanii qobaatti nutti himi. Kuni yoom ta'a? Milikinni dhufa keetii kan dhuma barichaa maali? Jedhani jedha. Egaa otoo namoota baay'ee wajjin jiranii Yesuus yaada tokko waa'ee diigamuu mana qulqullummaa isaanitti dubbate. Maaltu ture? Mana qulqullummaa Yerusaalem keessatti ijaarame baay'ee miidhagaa kan ta'e, seenaa qabeessa kan ta'etu jira ture. Akka gaariitti kan miidhagu daawwiidhaaf namoonni iddoo adda addaa kan dhufan biyya sana keessa manni qulqullummaa kun jira ture. Gara galgalaa tokko gooftaa Yesuus Kiristoos bartoota wajjiniin yeroo deemaa jirutti bartoonni akkas jedhani. Waa'ee mana qulqullummaa sanatti dubbatani. Maal jedhani? Manni qulqullummaa kun attam akka gaarii ta'e gooftaa ilaali jedhaniini. Of tuulummaan isaanitti dhaga'ame waan guddaa miidhagaa waan ta'eef namoonni iddoo adda addaatii dhufanii wanta sana ilaalu isaanis gammachuu sanaa qabu turanii Yesuusitti agarsiisan. Yesuus garuu yeroo isaan kanatti agarsiisan waan naasisaa tokko isaanitti dubbate. Maal jedhaa? Dhagaan dhagaa irratti hin hafu hin diigama malee jedhe. Maal jedha seetanii? Boqonnaa 24 lakkoofsa 2 irraa inni garuu deebisee isaan kana hundumaa hin argitu miti? Dhugumaan isiniin jedhaa iddoo kanatti dhagaan tokkollee walirratti hin hafu hin diigama malee isaaniin jedhee jedha. Waan isaanitti himanii mana qulqullummaati. Manni qulqullummaa kun miidhagaadha. Ilaali jedhani. Akka inni dinqifatu barbaadan. Yesuus garuu faallaasaa akkas jedhe. Inni waan argu waan sirrii arga waan ta'eef. Yesuus waan sirrii arga. Isaanitti waan yeroo qofatu mul'ata. Isatti garuu waan kana booddee ta'uuf jiru, waan bara booddeetti ta'uuf jiru, waggaa 1000 hedduu booda waan mul'ataa jirutu Yesuusitti mul'ata ture. Kanaaf inni maal jedhee? Isa kanan argitu miti? Isaan kana keessaa dhagaan tokkollee dhagaa irratti hin hafu hin diigama malee jedhee jedha. Yommuu kana bartoonni kun hin nahani. Nahanii dinqifatanii qobaatti Yesuusin maal jedhanii? Yaa gooftaa, yoom ta'a kun? Milikinni dhufa keetii kan dhuma barichaa maali jedhan. Yerusaalem keessatti manni qulqullummaa ijaarame sun diigamuu jechuun maal jechuudha? Dhuma baraa isaanitti fakkaata. Isaa booddee jireenya waan jiru isaanitti hin fakkaanne. Kanaaf nutti miidhan. Handhuma barichaa nutti miidhan. Yesuus sana booddee duraan dursee wantoota dhuma barichaatti ta'an bara sanaa qabee hanga bara keenyaa kanatti, bara keenya kana booddees yeroo muraasaaf hamma biyyi lafaa kun turtutti wantoota wal duraa duubaa ta'an ta'ii itti hime gooftaa Yesuus. Akkas jedhe ta'ii kana yommuu itti himu. Boqonnaa 24 lakkoofsa 4 irraa qabdanii dubbistu. Akkas jedha. Yesuus immoo deebisee homtinuu akka isin wallaalchifnetti akeekkadhaa. Baay'een ani masiidha jechaa maqaa kootiin dhufu namoota baay'ees wallaalchisu. Lolaaf oduu lolaa dhaga'uuf jirtu. Akkannaanetti ilaalladhaa. Kan akkasii kun ta'utu irra jira. Kun garuu ammallee dhuma isaa miti. Sabni saba irratti, mootummaan mootummaa irratti hin ka'a. Beelli socho'ii lafaas iddoo adda addaatti hin ta'a. Wanti kun hundinuu garuu jalqaba ciniinsuuti jedhee jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kana isaanitti hime. Yommuu kana ilaaltanii ta'ii addunyaa kanarratti ta'u bara sanaa qabee bara booddeetti wanta ta'u Yesuus yommuu himu ta'iiwwan kana bakka lama gurguddaatti gargar qoode. Inni jalqabaa addunyaa amantii keessatti waan ta'udha. Waa'ee wanta addunyaa amantii keessatti ta'u yommuu dubbatu gooftaa Yesuus ani masiidha jechaa
gara keessan kan dhufan maqaa kootiin namoota kan wallaalchisan hin ka'u. Akka innaanetti garuu ilaalladhaa kan akkasii kun ta'utu irra jira jedhe. Kun raajii raawwatameedha. Bara keenya keessa mulaaltan bara keenya duras baroota garagaraa keessa akka bara kanaa heddummachuullee yoo baate masiyoononni sobaa, raajonni sobaa, barsiisonni sobaa karaa amantiitiin maqaa amantiitiin dhaloota karaarraa kan kaachisan, sagalee waaqayyoorraa kan kaachisan, gara waaqeffannaa qulqullaa dhiisanii gara waaqeffannaa mataa isaaniitti dhaloota kan harkisan baroota garagaraa keessa turan. Bara keenya garuu gar malee baay'atani, addunyaa guutani, wanta balbala hundumaatti, wanta magaalaa baadiyyaa hundumaa keessatti ta'aa jiru argaa jirtu. Maqaa waaqayyootiin, maqaa amantiitiin, maqaa raajiitiin, maqaa wangeelaatiin nagadi baay'een nagadamaa jira, daldalli baay'een daldalamaa jira, namni saamamaa jira, saamichi karaa garagaraan gaggeeffamaa jira. Karaa amantii, maqaa amantiitiin, tampeellaa maxxanfachuudhaan, maqaa waaqayyootiin wantoota dubbatamaniif godhaman hedduutu jira. Badii baay'eetu dhaloota irratti raawwatamaa jira. Kan nama dinqisiisu kan warra gowwomuu, kan warra gowwomsuurra kan darbe, warri gowwoman illee immoo namoota isaan gowwomsan kana duukaa fiigaa jiru. Maaliif? Wanti dubbatameef caafame raawwatamuutu irra jira waan ta'eef. Kuni baay'ee dinqisiisaadha. Kufaatii amantiiti. Kufaatii amantii as keessatti argina. Raajonni sobduu hin ka'u, namoota baay'ee wallaalchisu, karaa irraa nama kaachisu. Namni baay'een har'aa karaa waaqayyoorraa kaateera. Dhaloonni baay'een karaa waaqayyoorraa kaateera. Otoo sagadu, otoo maqaa waaqayyoo dhahu, dhaloota waaqayyoorraa bade kan akka bara keenyaa kun hin jiru. Namni waaqarraa fagaateera. Warri maqaa waaqaatiin barsiisota, raajota jedhamanii ka'an dhaloota karaa baay'ee balleessaa otoo jiranii argina. Dabalataan immoo maal arginaa? Wantoota addunyaa guutummaa keessatti ta'an, addunyaa siyaasaa keessatti ta'an argina. Maal jedhe gooftaa Yesuus iddoo kanatti? Lolaaf oduu lolaa dhaga'uuf jirtu akka innaanetti garuu ilaalladhaa. Sabni saba irratti hin ka'a, mootummaan mootummaa irratti hin ka'a, beelliif socho'ii lafaa iddoo adda addaatti hin ta'a. Wanti kun hundinuu garuu jalqaba ciniinsuuti jedhe gooftaa Yesuus. Egaa amma isa kana ilaalaa. Wanta amma bara keenya keessa ta'aa jiruu fi wanta gooftaan keenya Yesuus Kiristoos afaan isaatiin waggaa 2000 dura dubbate ilaalaa. Lolaaf oduu lolaa dhaga'uuf jirtu. Akka hinnaanetti ilaalladha jedhe. Warra odeeffannoo kana qaban, warra sagalee waaqayyootti amananii inni kun akka isaan hin naasifne Yesuus dubbateera. Salphaa miti, salphaa miti. Lolaaf oduu lolaa dhaga'uuf jirtu. Akka hinnaanetti garuu ilaalladhaa. Waan akkasii ta'utu irra jira. Sabni saba irratti ka'a. Beelliif socho'ii lafaa iddoo adda addaatti hin ta'a jedha. Har'a isa kana ilaalaa. Beelli iddoo adda addaatti dhaloota karaatti hambisaa jira. Dhaloota fixaa jira, ola deemaa fixaa jira. Lolaaf oduu lolaa immoo sagaleen addunyaa isuma kana, miidiyaan hundumtuu isa kana. Bara kana araada ta'eera. Oduu lolaa dhaga'uun namatti araada ta'eera. Kun baay'ee dinqisiisaadha. Ta'ii dinqisiisaadha kun. Biyya lafaa keenya irratti kan ta'aa jiru. Yesuus garuu duraan dursee dubbateera. Kun akka ta'u dubbateera. Haa ta'u malee wanti guddaan ani iddoo kanatti isinitti himuu barbaadu maaltu jira? Yesuus akkas jedhe. Akka innaanetti ilaalladhaa. Dabalataan immoo kun jalqaba ciniinsuuti jedhe. Obboloota koo waa'ee ciniinsuu yommuu ilaaltani dubartiin tokko yommuu ciniinsifattu ciniinsuun akkamittiin jalqabaa? Jalqaba ciniinsuu jedhe. Ciniinsuun jalqaba qaba. Attamitti jalqaba qaba? Ciniinsuuni yommuu jalqaba attamitti jalqaba? Suuta jalqaba. Dhukkubbii xiqqoodhaan jalqaba. Sana booddee maal ta'a deema? Dabalaa deema, cimaa deema, humna godhachaa deema. Haati yeroo itti da'umsarra geessu maal taati? Baay'ee hin ciniinsifatti. Baay'ee hin iyyiti. Sagalee guddaa dhageessifti. Hamma namni inni kaan jeeqamutti geessi. Akkuma kana ta'in bara xumuraa keessaas akkasii jedhe gooftaa Yesuus. Kana jechuun maal jechuudha? Rakkinni lafaa kana maal ta'a deema? Hammaachaa adeema jechaadha. Hammaachaa adeema. Kun akka isin hin gammachiifne nan amana, abdiin qaba. Beeka isin hin gammachiisu kun. Garuu waan dursee caafame waan ta'eef wanta nuti beekuu qabnudha. Hafuu kan hin dandeenyedha. Qooda kanaa maal gochuu akka qabnu wal gaafachuutu nu barbaachisa. Biyyi lafaa kunis hamma Yesuus dhufuuf dhiyaachaa deemu, hamma dhufaatii Yesuus dhiyaachaa deemu, rakkinni biyya lafaa kanaas dabalaa deema. Dheekkamsi namootaa dabalaa deema. Aariin namootaa dabalaa deema. Yakki dabalaa deema. Seexanni hojii isaa bal'isee hojjechaa deema. Yeroo gabaabduu akka qabu waan beekuuf guddaa aareera sagalee waaqayyoo. Aariin seexanaa ijoollee waaqayyoo irratti gadi bu'aa deema. Akkuma amma argitan kunoo dhiigni dhangala'a. Namni morma wal kutee akkasittiin dhaloota boossisa jechaadha.
kun hammaataa deema. Sagalee waaqayyo isa kana hin dubbata. Maaliif rakkinni kun salphataan deemu maal ta'aa deema malee dabalaa deema malee. Garuu kana keessa abdiin jira obboloota koo. Abdiin kana keessa jiru maali? Haati ciniinsuu guddaa ciniinsifattee sagalee guddaa ol kaaftee iyyitee maaltu dhaga'ama? Sagalee gammachuu dhaga'ama. Achi keessa maaltu jira? Iyya haadhaa sana keessa maaltu jira? Sagaleetu jira. Misraachootu jira. Sagalee mucaan dhagahama. Mucaan sun gaafa sagalee isaa dhageessisu haati hin furamti. Esseeyyetti hin gammaddi haati. Hin dhalata mucaan haaraa waan ta'eef. Kanaaf obboloota koo har'a waan tokko isinitti himuu barbaade. Garaan keessan gaddaa jira. Onneen keessan gubachaa jira. Barattoonni, hojjettoonni, namoonni kutaa jireenya adda addaa keessa jirtan akka hawaasaatti, akka lammiitti, akka biyyaatti wanta har'a biyya lafaa keenya kanarratti ta'aa jiru hundumaa argine garaan keenya gaddaa gubachaa jira. Haa ta'u malee kana hundumaaf yommuu aartan, yommuu dheekkamtan waan tokko hin irraanfatinaa. Waan guddaan tokko dhufaa jira. Iyesuus Kiristoos dhufaa jira. Iyesuus Kiristoos deebi'uuf jedha. Akka mucaan ciniinsuu guddaa sana booda dhalatee haadha gammachiisu, haadha hiiku, akkuma kana gadda amma keessa jirru kana keessa, yaaddoo amma keessa jirru kana keessa, dhiphina amma keessa jirru kana keessa kan nu furu gooftaa Iyesuus qofa. Inni immoo dhiyootti dhufa. Yesuus akkuma ta'ii bara xumuraa keessatti ta'u otoo inni mul'atin, otoo inni deebi'in dura ta'ii raawwatamuuf jiru akkuma dubbate ta'ii sana duwwaa dubbate hin dhiifne, sabni Waaqayyoo immoo bara sana keessa maal gochuu akka qabu dubbateera. Dhaloonni maal gochuu akka qabu, namni maal gochuu akka qabu Yesuus dubbateera. Obboloota koo isa kanatu nu gargaara. Wanta bara kana keessa ta'aa jiru kana ilaallee gadduun, dhiphachuun wantoonni jiran kun waan normaalii ta'e beekamaa waan jiruuf namni isa kana inni kun haqa waan lafa jirudha. Garaa nama aarsaa, nama gaddisiisaa, nama dhiphisaa, boquu nama cabsaa, abdii nama kutachiisaa beekamaadha wanta amma ta'aa jiru kun. Garuu kun duwwaan furmaatan ta'u. Tokkoffaa gaddinee akkuma kana akka inni hin taane ta'een kun ceephaanee balaaleffannee isaan kana akka nama tokkotti miira keenya gadda nutti dhaga'amu ibsuun baay'ee barbaachisaadha. Haa ta'u malee garuu kun duwwaan gahaa miti. Sana booda maal goonu? Har'a tokkotu du'a, borus akkuma kana, yeroo itti aanus akkuma kana kun hin hafu. Kan hafuu danda'u, kana kan hambisuu danda'u tokkicha mul'achuu gooftaa Yesuus Kiristoos duwwaadha. Deebi'ii gooftaa Yesuus Kiristoostu isa kana falatti gochuu danda'a. Kanaaf akka jedhe Yesuus yommus gadhiisitti jiraachuudhaan, machiidhaan, yaaddoo jireenyaatiinis yaada garaa keessanitti ba'a fiddanii akka kiyyoon bineensa qabutti guyyichi dingata akka isinirraa hin baane eeggadhaa. Akkuma kanatti namoota guutummaa biyya lafarra jiraatan hundumaarra hin ba'aa. Yeroo hundumaa dammaqaa. Wanta ta'uuf jiru kana hundumaa jalaa ba'uudhaaf, ilma namaa duras dhaabachuudhaaf humna akka argattaniif kadhadhaa jedhee jedha. Obboloota koo Iyesuus waan furmaata ta'e tokko nutti himeera. Maal jedhee? Gadhiisitti jiraachuudhaan, machiidhaan, yaaddoo jireenyaatiin, yaada garaa keessanitti ba'aa fiddanii akka kiyyoon bineensa qabutti dingata akka isinirra hin baanetti akeekkadhaa jedha. Namni baay'een garaansaa gadda keessa jira. Gadhiisii keessas kan jiraatu jira. Jireenyi isaa gadhiisii keessa jira. Garaansaa gadda keessa jira. Wantoota baay'ee ba'aa ta'antu jireenya namaatti fe'ameera. Lolli ba'aa ta'eera, duuni ba'aa ta'eera, dhukkubni ba'aa ta'eera, yaaddoon, gaddi, qaala'insi jireenyaa isaan kun hundumtuu ba'aadha. Namni isa kana odeessa, isa kana yaada. Kanaaf wantoota ba'aa itti ta'an hedduu qaba. Haa ta'u malee kanaan otoo jirtanii jedha, namoonni baay'een kanaan qabamanii guyyaa Waaqayyoo hin irraanfatu. Akka guyyaa Waaqayyoo balbala ga'e, akka Iyesuus dhufuu jala ga'e namoonni hin irraanfatu jedha. Kanaaf egaa guyyaan sun hin dhufa. Garuu akka kiyyoon bineensa qabutti guyyaan sun dingata akka isinirra hin baane akeekkadhaa jira. Bineensi yommuu kiyyoodhaan qabamu akkuma beektanii maal godha? Namni bineensa qabu kiyyoo jala kaa'ee wantoota adda addaatiin immoo goomse midhaan jala naqee bishaan jala kaa'ee wantoota sana wantoota adda addaatiin uffisee kiyyoon sun akka hin argamnetti bineensa qaba. Bineensi sun hamma dhaqee kiyyoo sanaan morma isaa keessa galchee kiyyoo sanaan qabamutti wanta ta'u tokkollee hin beeku. Guyyaa Waaqayyoo akkuma kanatti dhufa. Namoonni wantoota baay'eedhaan qabamanii guyyaa Waaqayyoo isa guddaa sana hin irraanfatu. Kanaaf maal godhaa jedhe gooftaa Yesuus? Wanta ta'uuf jedhu kana jala dhaabachuudhaaf, jalaa bahuudhaaf, ilma namaa duras dhaabachuudhaaf humna akka argattaniif Waaqayyoon kadhadhaa jedhe. Kanatu nu barbaachisa obboloota ko.
gadduun akkuma jirutti dhiphachuun yaadda'uun wantoonni garaagaraa haalichi kan fidee dhufu isa kana jalaa miliquun hin danda'amu waan ta'eef sana keessatti garuu dhiphinni keenyi gara waaqayyo irraa fagaachuutti akka inni nun geessine isa kana yaaduun barbaachisaadha. Waa'ee waaqayyo yaaduu qabna. Barichi raawwatameera, mootummaa waaqayyo dhiyaateera, Iyesuus dhufuu jala gaheera. Gadda kana, boo'icha kana, yaaddoo kana kan xumuru ilma waaqayyo Iyesuus Kiristoos qofaadha. Inni immoo dhufaa jira. Kanaaf obboloota koo wantoota kana keessatti maal argaa jirra? Yesuus balbalarra akka gahe argaa jirra. Kanaaf ba'aa yaada garaa keessanitti fiddanii akka kiyyoon bineensa qabutti guyyaan sun akka isinirra hin baane maal godhaa jedhee kadhadhaa humna akka argattaniif jedhe. Gara waaqayyotti deebi'uutu barbaachisaadha. Kadhachuutu barbaachisaadha. Baay'ee kadhachuun nu barbaachisa. Keessumaa kiristaanonni dhaloota kanaaf kadhachuu nu barbaachisa. Barritti nuti ka'uu qabnu, barritti nuti dammaquu qabnu, barritti nuti gara waaqayyootti deebi'uu qabnu, barritti nuti dhugaa waaqayyoo kana ol kaasuu qabnu, sagalee waaqayyoo kana ol kaasuu qabnu barri isaa bara kana keessa. Barri kun bara sagalee waaqayyoo itti ol kaafnu, bara itti namootatti misraachoo himnudha obboloota koo. Isa kana sirriitti beekuun barbaachisaadha. Garaa gaddee kana kan jajjabeessu sagalee waaqaati. Miira cabe kana kan kaasu sagalee waaqaati. Nama garaa waaqayyoo irraa kaate, karaa waaqayyoo, nama karaa waaqayyoo irraa kaate kana kan deebisu sagalee waaqayyooti. Sagalee waaqayyoo kun immoo sagalee dhugaadha. Kanaaf gara waaqayyootti deebi'uun barbaachisaadha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 4 irraa sagalee waaqayyoo akkas jedha. Inni imimmaan hundumaa ija isaaniitti naqa. Wanti duraa waan darbeef egaa duuni deebi'ee hin argamu. Gadduun iyyuun waraansis si'achi hin jiru jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Barri tokko hin dhufa. Obboloota koo barri tokko hin dhufa. Barritti imimmaan nama hundumaarraa haqamu. Barritti haati hiyyeessaa deebitee hin boonye. Barritti dhiigni namaa hin dhangalaane. Barritti lafeen namaa hin cabne. Barri tokko hin dhufa. Barritti namni wal hin jibbine. Barritti namni wal hin balaaleffanne. Barritti namni gargar wal hin qoonne. Barritti sanyiif qomoo afaaniin wal qoqqooduun hafu. Gara jabinaan ciqilee wal irratti ol kaasuun hafu. Barri tokko hin dhufa. Sagalee waaqayyo isa kana nutti hima. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isa kana nutti hima. Abbaa mul'ataa Yohaannis isa kana nutti hima. Barri tokko hin dhufa. Barritti waaqni waaqa haaraaf lafa haaraa uumu. Kanaaf gaddaaf dhiphina yaaddoo isa amma ta'aa jiru kanaaf gara jabinaan irree namootaa walirratti ol ka'aa jiruu fi cubbuu biyya lafaa kanarratti raawwatamaa jiru. Kanaaf garaan keenya kan gaddullee yoo ta'e garuu bara sana yaaduu qabna. Baratti imimmaan nama hundumaarraa haa qabu. Isa kana yaaduun barbaachisaadha. Isa kanaaf qophaa'uun barbaachisaadha. Inni imimmaan hundumaa ija isaaniitti naqa. Wanti duraa waan darbeef egaa duuni deebi'ee hin argamu. Gadduun iyyuun waraansis si'achi hin jiru jedha. Obboloota koo guyyaan kunis jira. Kanaaf boo'icha har'aa yommuu laaltan, gadda har'aa yommuu laaltan, wanta ta'e kana hundumaaf aarii keessan yommuu biyya lafaatti iddoo adda addaatti karaa adda addaa karaa miidiyaalee adda addaa yommuu mul'iftan garuu waan kan akkasiin yaadattan hin barbaada. Barri tokko hin dhufaa. Iyesuus yeroo itti deebi'u. Barritti imimmaan namaa haqamu. Barritti boo'ichi bara baraan seenaa ta'u. Barritti duuni seenaa ta'u. Matumti isaa duuni barritti mo'amu hin mul'ata. Barichi jala gaheera. Wanta amma ta'aa jiruuf mul'ataa jiru kun hundumtuu inni kun dhugaa akka ta'ee fi Iyesuus balbalarra akka gahe nutti argisiisa. Kanaaf obboleessa koo obboleettii koo Iyesuus isa jedhamu sana ilaali. Iyesuus isa jedhamu kana amanadhu. Inni karaadha, inni dhugaadha, inni jireenya kana hundumaa keessaa kan nama baasu isadha. Inni seenaa jijjiira. Dachee kanarratti seenaan hojjetamaa jiru hundumtuu saba waaqayyootiif wantootni isaan mul'isan maalidha? Gara fuulduraatti barri kun seenaan kun akka jijjiiramudha. Haalli amma keessa jiraannu kun akka nuu ta'aa hin jirre sagalee waaqayyoo keessaa argina. Jireenya keenya irrattis qabatamaan hin argina. Kanaaf aniif isin haa qophoofnu. Biyyi kun kan nuuf taatu miti. Dacheen kun addunyaan kun eessayyuu haa ta'u biyya lafaa kanarratti kan nuuf taatu miti. Hamma duuni jirutti, hamma cubbuun jirutti, hamma seexanni jirutti biyyi lafaa kun iddoo nagaa taate namni jiraachuu hin danda'u. Siyaasni nagaan ta'uu hin danda'u. Amantiin nagaa ta'uu hin danda'u. Eenyullee badhaadhummaan karaa kamiin iyyuu dhufuu hin danda'u. Hamma cubbuunii fi cubbamoonni biyya lafaa kanarra jiraatanitti, hamma seexanni jirutti Iyesuus garuu isa kana seenaa gochuuf hojjetaa jira. Kanaaf barri nuyi keessa jiraachaa jirru kuni Waaqayyo seenaa guddaa tokko dhiyootti hojjechuuf akka jiru mul'atee kana keessaa dhiphina kana keessaa du'a kana keessaa gadda kana keessaa yaaddoo kana keessaa saba isaa furuuf akka jiru kan nutti argisiisu seenaa waan Yesuus duraan dursee dubbate waan ta'eetiif dhugaa kana amanuun nu barbaachisa. Mee gara macaafa qulqulluutti deebi'aati waan Waaqayyo sagalee isaa keessatti dubbate dubbisa. Warri dubbiftan immoo dhagaa abboomamaa cubburraa deebi'aa. Garaa keessan qulqulleessaa, kadhadhaa, soomaa, sagadaa, misraachoo kana namootatti himaa.
akkas gochaa akkasitti hojjechaa gaddaaf dhiphina kana keessatti Yesuusin abdii godhachaa sagalee isaa jabeessinee qabachaa yoo jiraanne malee darbuu hin dandeenye. Isa caaluuf mootummaa isaaf immoo qophaa'utu nu barbaachisa. Waaqayyo kan akka goonuu fi hunduma keenyaa gargaaru Waaqayyo sinaa eebbisu. Miira addaa akkasiin qabdan beeka, gaddaaf yaaddoo dhiphina akkasiin qabdan beeka. Sana keessatti garuu Waaqayyoon Yesuusin ilaaltanii obsuun barbaachisaadha. Dhiyootti gooftaan keenya hin dhufa. Duuni seenaa ta'a, gaddi seenaa ta'a, boo'ichi seenaa ta'a, wal ajjeesuun seenaa ta'a, wal ari'achuun afaaniif qomoon sanyii adda addaan wal qooduun seenaa ta'a. Yesuus dhiyootti mul'ata. Isaaf of kennaa, isa amanadhaa. Bara kana keessatti gara Yesuus ilaaluun nama hundumaarraa barbaachisa. Dargaggootarraa, abbootiirraa, haadhotiirraa, warra biyya gaggeessanirraa, abbootii siyaasarraa, isanirraa kan barbaachisu warra mana amantaa gaggeessitanirraa inni guddaaniif inni guddaan Yesuusin ilaala. Sagalee Waaqayyoo dubbisa, baricha ilaalaa deema, gaarii godhaa, Waaqayyoof amanamaa, mootummaa Waaqayyoof qophaa'aa, namoota qopheessaa, dhiyootti samii deemna, biyyi lafaa kun nuun taatu. Ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessa wajjin haa ta'u.